Senegaleera dhee yaada akkasumatti tuuma sinin jedheen kanattaan sun maal jenna? Haasaa tokko bu'aasina kanumadha. Maal goona? Hojii wayii tokko eegale. Maatte. Hojii qophii mata irratti hojjennee waanuma tokko hundeessinee hojjennachuun. Maal irratti? Waa'ee hojii biyya kanaa irratti hojjennee geessina jechuudha. Barana maal hojjechaa baatanii? Barana waanuma tokko hojii minyaan kana oomishaa baanee oomishuma wanta tokko mijeessaa jirra jedhan akka kooti. Atoo? Akkuma obboleessa jee achii kan kaasetti haaluma waa tokko irra turre akkasumas immoo ammas immoo gara fuulduraatti hektaara meeqa akkas hojjennee firii guddaa agarsiisee uummata waan tokko fi haala gaariidhaan qopheessaa irraa jechuun barbaade. Argitanii tasuun isinitti himee jira. Barana akkuma inni beekame nuti barana haaluma ammayyaatiin iddoo tokkotti bokkaa roobsaa iddoo tokkotti immoo. Farsoos takkatti dabalame jechuun bokkaa qofa miti jechuun barbaade. Maaliin oomishtanii farsoo moo? Nuti yeroo darbe daa'imman oomishni farsootti jira irra. Amma nuti bishaan biqilaatiin oomishne waanneen gara xeenaa argeetti jijjiirre. Gara xeenaatti. Isinitti manii jiru kanaaf egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hanga dhumaatti nu wajjin ta'uu keessan jaalattanii? Jaalanneera baay'ee jaalanne. Jaalatte? Jaaladheera. Ani immoo isin hin jaalanne komii isin irraa qaba. Maaliif yoo booda gaafa lammaffaatti dhufus nafaana yoo taatan sinan jaaladhaa galatoomaa sinan kabaja. Maal jettu? Galatoomaa.